Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kun Gadaa Dijiitaal Miidiyaadha. Qophii abuura seeneffama guyyaa hardaatiin qabsoo waldaa mancaatu lama irratti kan bu'uureffatedha. Egaa qophii keenya kanaan waan hedduu ni hubattan jennee abdii qabna. Sababni isaas ammoo uummanni Oromoo baay'een keessumattuu dhaloonni ammaa waa'ee ijaarama waldaa mancaatu lama kaayyoo kamiif ijaarame akkasuma immoo eenyutu ijaare akkamitti ijaarame hojiin isaa fi kaayyoon isaa jalqabaa maal ture maal ammoo geggeessaa ture akkamitti cimanii hayyoonni hedduun achi keessaa baaniin qabiyyee kana kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga xumuratti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa ijaaramni qabsoo waldaa mancaatu lama kan hundaa'e bara 1955 keessa akka ta'e seenaan ni yaadata. Egaa qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo qabsoo isaa kan finiinsaa ture gaaddisa tokkummaa ijaarachuudhaaf waldaa mancaatu lama kana akka hundeesse ni himama. Egaa Oromoon qabsoo isaa geggeessaa kan ture karaa bittinnaa'e waan tureef hayyoonnii fi namoonni baratan sirnuma nafxanyaa san keessatti dhiiga Oromootiin kan dagaaganii dacheen Oromiyaa isaan biqilchite akeeka kana qabataniiti uummata Oromoo keessaan jajjabeessaa hamilee toora dargaggeessi ijaaraa akka tura ni himama. Dargaggeessi ijaarame kun ammoo maqaa itti haa godhamu jechuudhaan waldaa mancaatu lama bara 1955 keessa akka hundeessan ni himama. Egaa yeroon hundaa'u naannoo Gullallee Finfinnee Ammajjii 16 bara 1955 akka lakkoofsa Habashaa akka ta'e hayyoonni ni himama. Waajirri inni hundeeffame ammoo kutaalee Oromiyaa hedduu irrattis akka hundeeffame ni hima seenaani. Egaa hundeeffama seenaa kanarratti fi akkasuma immoo kaayyoo waldaa kana namni afaan Amaariffaatiin yookiin qubee Giizii fayyadamuudhaan barreesse nama hayyuu fi akkasuma immoo maqaan isaa iddoo hedduutti oliin kaane Olaanaa Zogaa jedhama. Egaa kitaabni Olaanaa Zogaa afaan Amaariffaatiin moggaasni kennamee fi waa'ee waldaa mancaatu lamaa himaa ture Gizaatina Gizoot jedhama. Egaa namoonni Gizaatina Gizootii ilaalee akkasuma immoo dubbisa immoo dhaloota ammaatiif waa hedduu akka gumaache himama. Egaa ilaalchi waldaa mancaaftuu lama uummanni Oromoo kutaa garaagaraa qabu akka jijjiiramaa dhufe ni himama. Haa ta'u malee dhaloonni amma hangam hubannoo qaban gaafii keenya hunda ta'u mala. Dhaloonni amma waa'ee Gizaatina Gizootii qofa osoo hin taane waa'ee seenaa isaa baruu irratti xiyyeeffannoo isaa maal fakkaata kan jedhus gaafii namoota hundaa ta'uu danda'a. Egaa barruun afaan Amaariffaatiin Gizaatina Gizoot jedhamu sun ammoo yeroo barreeffamu Olaanaa Zogaa kaayyoolee inni barreesseef tokko waa'ee waldaa mancaatu lama uummata Oromootiif ibsu akkasuma immoo addeessuu ture. Egaa akkuma jedhe ammoo kaayyoo kanas galmaan gate. Haa ta'u malee yeroo sana sirna hacuuccaa jalatti waa'ee Oromoo barreessuu miti dubbachuun yakka ture. Yakka kanaaf haa hidhamu. Egaa Olaanaa Zogaa ammoo sodaa tokko malee kitaaba kana waa'ee Oromoo keessa yommuu waa'ee waldaa mancaatu lama irratti xiyyeeffachuun barreesse. Waldaan kun erga hundaa'e ammoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti damee isaa babal'isaa ture. Waldaa kana hundeessuu keessatti hayyoonnii fi gootonni akkasuma qabsaa'onni Oromoon dacheen Oromiyaa biqilchitee addunyaaf gumaache kanneen akka Birgeedar Jeneraal Taaddee Birruu akkasuma immoo Koloneel Alamuu Qixxeessaa ajajaa dhibbaa kan ta'e Maammoo Mazammir Habtee Hayilamaariyaam Gammadaa Masqalee Dr. Moggaa Firrisaa Abbaa Simbii Kabbadaa Buzunesh Garasuu kanneen muraasa. Kanneen ammoo maqaan isaanii boodarra kitaaba irratti maxxanfaman hedduudha. Baaroo Tumsaa, Guddinaa Tumsaa akkanuma immoo Taayyee Badhaadhaa kanneen maqaan isaanii kaafamu. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa kanneen akka Haji Adamsaaddoo goota ija barbaadaa dacheen Baalee biqilchites keessatti argama. Egaa kutaa Ituu Humbaanaa keessallee kanneen akka Elemoo Qilxoo fi hayyoonni hedduun keessatti argamu. Hundeeffama isaa booda immoo Oromoon akka socho'ee qabsoo isaa finiinsu isa taasise. Waldaan kun kaayyoo garaagaraatiif hundaa'e. Kaayyoon isaa tokko kan jala qabaa maal akka ture isinitti himna. Nu faana turan ammas affeerraa keenya. Durataan waldaa kana Koloneel Alamuu Qixxeessaa akka ta'e filatame seenaan ni addeessa. Kana keessatti ammoo walitti qabaa ta'e kan hojjetaa ture ammoo Birgeedar Jeneraal Taaddee Birruu yeroo Alamuu Qixxeessaa hin jirretti ofii isaaniitii qindeessaa akka hojjetan ni himama. Waliin maratanii tokko ta'anii osoo aangoo irratti waliin dhimne waliin tokko ta'anii yaada tokkoon kaayyoo tokkoon akka waliin jiraataa turan ni beekama. Fedhiin isaanii uummata Oromootiif akka ta'e fedhii ofii yookiin dantaa ofii giddugala akka hin godhanne seenaa kanarra ni baratama. Egaa dhaloonni amma dantaa ofiit moo dantaa sabaa bu'uura godhatee hojjetaaran gaafii keenya hunda ta'uu mala. Egaa kaayyoon waldaa mancaatu lama kanneen hanga 5 hanga
jaas kanneen jedhanii jiru. Egaa tokko lama jennee mee isin yaadachiifnu. Osoo qabsoo gara siyaasatti hin tarkaanfatin kaayyoo waldaa Mancaa Tuulamaa salphamaa fi baay'ee kan nama raaju ture. Kaayyoon tokkoffaa mana barnootaa ijaaruudhaan biyya Oromiyaa keessatti barnoonni afaan Oromootiin akka kennamu haala mijeessu ture. Bu'uuraalee misoomaa kan ammoo qarshima keenyaan ijaarraanis kaayyoo waldicha kanaa ture. Buufata fayyaa ijaaruu rakkina fayyaa uummata Oromoo daa'imman dhibeedhaan akka hin duune, haadholeen ammoo akka hin miidhamne, manguddoonnis akka yaalaman, uummanni Oromoon guutumaan guutuutti tajaajila fayyaa kutaa hundatti akka argatu haala mijeessu ture. Kaayyoon sadaffaan bu'uuraalee misoomaa keessaa daandiin baasuun kaayyoo isa ijoo biraa ture. Kaayyoo kana keessatti Oromoon wal arguu wal qunnamuu gabaas sirnaan haa gaggeeffatu kan jedhu ture. Baay'ee kan nama raaju ammoo seeneffama kana keessatti kaayyoo waldaa kana kan biraa bakka kiristaanni Oromoo jirutti mana bataskaanaa ijaaru, bakka Oromoon musliimaa jirutti ammoo masjiida ijaaru ture. Namoota miidhaman kanneen saba Oromoo hin taane gargaaruun kaayyoo waldaa kana ture. Baay'ee nama ajaa'iba. Kaayyoolee waldaa ja'a kun ammoo seeraa fi ittiin bulmaata hedduudhaan akka waldaalee godinaalee Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti raabsamu godhame. Haa ta'u malee yeroo muraasa booda wanni hin eeggamne mudate. Egaa ijaaramuu waldaa kanaatii fi jabaachuu uummata Oromoo kanatti kan rifate mootiin Haayile Sillaasee basaasota hedduu raabsuu eegale. Godinaalee garaagaraa jalatti ammoo namoota basaasuudhaan akka namoonni hidhamu taasise. Kana keessatti ejji Birgeedar Jeneraal Taaddee Birruus ejja diinaa keessatti bu'ee gale. Birgeedar Jeneraal Taaddee Birruu yeroo galamsootti hidhamu seenaan akka himutti uummata isaa keessaa uummata Tuulamaa keessaa baafame akka achitti dararamuuf akkasuma immoo uummata isaatiin akka waliin galle taasifamuuf waggaa 3 achi keessatti hidhames basaasaan nama Oromoo akka ture ni himama. Waggaa 3 kana keessatti ammoo basaasaa isaa sana walii galuudhaan uummata Oromoo ituun baana yookiin Harargee jiraata wajjin akka walii galee hojjetaa ture ni himama. Baay'ee kan nama raaju ammoo yeroo kanatti waldaa Mancaa Tuulamaa akeeka isaa akka galmaan ga'u jalaan Baaroo Tumsaa fa'aa kanneen akka Elemoo Qilxuu fa'aa wajjin hojjetaa akka ture ni himama. Gootota ituun baana Elemoo Qilxuus yeroo kana akka wal bare ni himama. Namni kun ammoo kaayyoon isaa xiqqaa miti. Kaayyoo isaa kanaan akka ijoolleen sikkoo mandoo yookiin gootonni sikkoo mandoos waan kana hubatan taasisuun kaayyoo isaa ture. Kaayyoo kanas xaalaa jalaan barreessaa akka guutuun uummata Oromoo waldaa Mancaa Tuulamaa kana hubannoo itti argatee kana jalatti gurmaa'ee kaayyoo isaa jaha kana akka dhugoomsuuf hojiin isaan hojjetan hojii xiqqaa miti. Koloneel Alamuu Qixxeessaa yaadates kaayyoo Jeneraal Taaddee Birruu wajjin qabatan kanarratti cichanii hojjetaa turani. Kana gochuudhaafis Jimma deemanii Iluu Abbaa Booras deemaa osoo hin taane namoota isaaf amanamoo ta'an ergata karaa isaaniin waldaa kana jajjabeessu ture. Baay'ee kan nama gaddisiisu ammoo waldaa kana keessa dhiigaan Oromootanii Oromoo kan gurgurataa turan baay'een akka jiran ni himama. Baay'ee kan nama gaddisiisus erga basaastonni iddoo adda addaatti raabsamuu eegalanii hidhaan Birgeedar Jeneraal Taaddee Birruu fi Koloneel Alamuu Qixxeessaa yaadatee mudate namoota kaanis akka mudate himama. Seenaa kanarraa waa hedduu bartanii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala keenya seenaa guyyaa har'aa kan hangammaa dhageettan kana waan nu dhageeffattaniif horaa bulaa. Waan isinitti dhagahame koomentii jalatti nu kaa'aa. Seenaa himuun itti fufaa.